Ayyuu kootu gali. Ayyuu uummata Oromoo si barbaada. Kootu galiin ta'a. Kootu gali. Hizbiin si barbaadaa jira. Hizbiin gale kootu gali. Saidoof jedhii kootu gali. Yaasuu birraaf jedhii kootu gali. Wabiif jedhii kootu gali. Asan jiranuun jedhi uummata Oromoof jedhi. Ayyuu si barbaadaa jirraa mintaa. Maal jetta ga'amma? Si barbaadaa jirra. Sagalee keenya dhaggeeffadhume. Ayyuu sitti bilbiluuf bilbila kenna dide. No online naan jedha. Ayyuu kootu gali habiibtii. Si jaallanna. Si jaallanna mintaa. Mintaa maannu salphista. Dhiirri kana booda gaafa nu fuudhee galee manaa nun baasu. Nutti qollofe saanqaa. Milishaa bitee balbala dhaabe. Kana karaa gadi baanee funcoofnu iyyuu hin qabnu. Ayyuumaa karaa nutti cuftan ta'a. Ageessettaa yeroo hizbiin gale amma hizbiin araara buusee mintaa ageessettaa kootu gali. Kootu gali. Haati sinqee si waamaa jirti kootu gali. Abbaan gadaa si waamaa jira kootu gali. Nuti sagalee taanee si barbaadaa jira kootu gali. Kunoo kiiloon kiyyallee hir'ate erga gaafati badde. Inuma yaadda. Inuma yaadda. Inuma yaadda. Inumaa salphanne ijoo baran. Inuma salphanne dhugaa sinija. Asumaan immoo nagaa sinin gaafanne wayyoo nadhirraanfadhe gaa. Quufan maleen utaalanii utaalan maleen cabanii caaban maleen okkolan jedha uummanni Oromoo. Nagaa Waaqayyoo siniif haa ta'u. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa baga nagaan dhuftanii gara mana koo manni koo mana buhaarsaa mana kolfaa mana taphaati waan ta'eefi koottaa mana kootti daddabalama like share subscribe godha maatii koo waliin taanee waliin kofallaa isinis nu kofashiisaa waan yaada qabdan nu taphachiisu yoo barbaadan jechuudha gaafa akkas hojii madaamii cik nu gootu walitti deddeebine kofalla jechuudha. Enna har'a jechuudha waan ani isinii qabadhee dhufe tokkotu jira jechuudha. Wanta namoonni baay'een amma har'a sababa ayyuun irraa badde hin beeknetu jira jechuudha. Innis maali yoo jettanii akkuma duudhaa yookiin immoo aadaa Oromootti asii ufaasaa haadholiin keenya abbootiin keenyi ittiin gaa'ela dhaabbatan jechuudha. Sabaaf sablammii akkasumas immoo kutaan kamiyyuu jechuudha. Kutaan kamiyyuu sirna gaa'ilaa akka aadaa naannawaa isaatti ni qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni gaafa gaa'ilatti galuuf adeemu yookiin osoo ittiin galiin dursa maatii intalaaf maaltu ta'a? Piroosesii yookiin immoo ulaagaan guutamuu qabu maali? Haati ni deesse abbaan ni dhalchee ni guddifate. Intala isaa gaafa heerumsiisatu kabajaa abbaaf ta'u tokkotu jira jechuudha. Isa kana irraanfate Saidon. Inuma irraanfate. Egaa isa kana gaafii akka carraa namni waa irraanfata beektu ayyuun hin irraanfanne isatti himne malee jechuudha. Saidon immoo waan irraanfate kana isinitti hima. Innis maali yoo jettanii dubartiin tokko gaafa sirna gaa'ilaatti galuuf kaatu abbaan gurbaa yookiin maatiin gurbaa jibicha geessu jechuudha. Jibicha yookiin korma kan jedhamu korma jedhama. Akka naannaa keenyaatti kormatu jira. Kormatu dhaqa. Korma dingiliitu dhaqa jechuudha. Korma dingilii geessu qabatanii dhaqu. Jaarsoliin abbootiin jechuudha. Qabatanii marga ciranii harkatti qabatanii ulumaayyaan jedhan jira. Ulumaayiin beektu mitiire ulumaayii marga waliin ulee siiqee waliin qabatanii jaarsoliin mana eenyu haqu mana abbootii haqu jechuudha. Mana abbaa intalaa. Akkasumas immoo akka naannaa keenyaatti marga harkatti qabatanii dhufan sana. Margaafiin ulumaayii harkatti qabatanii dhufan sana gundoo yookiin immoo akka mudaa'ee yookiin gundoo sararamee hodhameetu jira. Kanammoo kan fidu eenyu haadha intalaatu fida jechuudha. Yeroo dhufan marga sana gundoo sana yookiin girgiddaa geexiifaa kan jedhamtu jira. Isheerra kaa'uu jechuudha marga sana. Akkasumallee birriin gosa lamaan gosa sadiin dhufa jechuudha birriin. Akkamittiin tokko kan intalaa jedhamee kan dhufutu jira. Lammaffaan immoo maaddii jedhamee maaddiirra kan taa'amu jedhani. Kan ittiin nyaatanii diggisiin itti daggasame itti nyaatanii jechuudha. Sadaffaan immoo kennaa
abbaan ishii gara fuulduraatti intala sana piroosesii itti godhee fuusisu hin kennama birriin jechuudha. Kana sadan kaffalanii abbaarra waan tokko hin jira biddi libsii yookiin immoo bataaniyyaa babbareedaa kan kutaanis hin ta'a. Kana qabatanii dhaqu jechuudha. Akkasitti dhaqanii jilba abbaa fi jilba haadhaa dhungatanii intala keessan barbaannaa intala keessan nuu kennaa jedhanii galu. Intalatti warqiin akka naannaa akka aadaa isaanii naannaatti jechuudha. Warqiin qubaanii bitama. Qubeelaa miti bar. Warqiin qubaanii bitama. Warqii qubaa noormaalii guddaa. Warqiin gurraani bitama. Warqiin mormaani bitama. Waggaa tokko akkas booda yookiin immoo ji'a ja'a booda immoo mana baatee. Mana baatee jedhameetu daara baafama jechuudha. Hamma kana hunda godheetu piroosesii godhee fuudhaa jechuudha. Siin immoo Saidoo yoo argitaniitu ta'ee Saidoon bahaara irratti qalabatii takka qofa isheetii hidhe gaafa nikaa godhe gaafa farrame hin agarre nuti. Ayyuuf gaafa farrame nuti hin argisiisne. Viidiyoos nuu waraabne. Komii ani irraa qabu tokko ja'a. Abbaashiif immoo kennaa alasaa sana hin kennine. Isa kana badii qabaa ja'a. Kan biraamoo maal jettanii Ayyuun isa kana dallanteetti tokkoffaa isa kana dallantee jirti. Lammaffaa immoo Ayyuun Saidootiin irra guddaa kan isheen barbaadde qabeenya jechuudha. Qabeenya barbaadde malee wabii akkana bareedu kana wabii kun qeerroo dargaggeessa isa jedhan kana otoo dargaggeessa kana bira darbitee akkamitti Saidoo bira dhaqxee yoo jettan nyaadheen du'a jetti durbii bara kana nyaadheen du'aa jetti. Anu nyaadheen du'a jedha amma otoo nama qabeenya qabu argadhe jechuudha. Namuma kootu ba'ii mana madaamii irraa anuma si jiraachisaa anumatu mana biteetti si galchaa anumatu bakka si bashannansiisa jennaan qasam ani abadeen hin taa'u mana madaamii qatte jee nyaadheen du'a jedha ani saqee nyaadhee du'a akka wayii isbiin namaa nyaata ani saqeen qammasee ilaala nyaadheen du'a jee baay'ee sokka inna dubbiin miliqxee jechuudha. Icciitiin kan biraas immoo Sumayyaa bira geesse jirti. Sumayyaan ija ishee faxaxaxaxaatti goote jechuudha. Gaafa baddee jedhan Ayyuun baddee jedhan ilililililili jette unkaan xaffaa jette baga baddeetti gammaddee jechuudha. Amma immoo icciitiin kaleessa ba'e maal seetan. Ani si hin beeku garuu nama rartii naadansiiste na gaddisiiste. Kanaafiyyuu waa sitti maa Ayyuun kan isheenii baddee akka Saidoon qabeenya qabu hundumaa mallatteessisuuf barbaaddeetu malee jibba isaa miti jettee aqxeetiin Sumayyaatti himte jechuudha. Sumayyaan waliin ejjetatanii waliin dafqanii jiraatu malee qabeenyi kiyya as achiin jedhu jettee yaadaa turte gizee dura. Amma garuu dubbiin gilbitbitbit jettee naannoftee akka qabeenyi Sumayyaa fi Saidoo waliin horatan sana qixxeetti qirxim jedheela as ajjetoo hin je'iin Ayyuuf hiramu gaafa ageessu ijji kun baddaa horrootti ba'een jettanii baddaa horrootti ol ba'ee oluma guddate jechuudha. Inna kanaafu maal seetanii Ayyuun ni jirti hin baddeettiin sayyina argamtee jirti lubbuunis jirti as baatee namatti asan jiraan jettu maaliifi isa kana hanga bakka geessifattutti as baatee waa dubbachuu diddeetu malee Ayyuun ni jirti jechuudha. Saidoos beekuma okattee jirti malee lubbuun ni jirti fayyaa ishee xila amma immoo akka isheen itti babbareeddee jirtu iyyuu sin garrama. Gaafa achirraa baate immoo gaafa iddoo amma badde kanarraa baate immoo jechuudha. Isa amma Saidoo fi wabiin irratti wal lolan jechuudha. Itoophiyaa hundatti irratti wal lola. Na argitu. Itoophiyaan hundi Ayyuu irratti wal loluunsaa dirqama kunoo. Akkuma ruutaa kanaati. Wanti yaafaa taati jechuudha gaafa achirraa baate. Kanaaf malee Ayyuun jirti lubbuun jirti nagaa isheeti akbaara baay'ee bareedaa tokko keessa jirti isin jechuun barbaada. Kanaafuu akkasiin kokkofaltan akka har'a das isin jedhu barbaada. Kolfaa taphadhaa dhugaa gooftaa barriin dabarti. Kokkolfaasin abbee maal si gashee hojjetan leeshumaaf nan gashu. Ndee borukkoo Oromoo gaafa heerumne dhiirri mana nutti qollofa kanumaaf je'eetaniin waadhee sagalee ta'aa fi ani.